Guyyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Meedaa Neetwoork odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turus ana bunnoo waa beekooti isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkanaaf faana turtanu kabajaan isin affeera. odeessaalee keenya jalqabaa kan guyyaa irraatiin waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo galmeessuunsaa waraanichi ibsee jira. Mootummaa keenya ittaanuun ajjechaan gara jabinaa qaamoleen nageenyaa mootummaa qabsaa Oromoo jaalbattee urgeessaa irratti raawwatan qaama giddu galeessa ta'een akka qoratamuuf qaamoleen adda addaa gaafatanii jiru. Wantoota qindeeffanne irraa isin biraan geenya. Mata duree keenya sadaffaadhaan qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa baaseen wareegama Oromoon baatii ebilaa keessa kaffalee yaadachiisuun dhiigaa fi imaanaa jaallan darbaniin walabummaa Oromiyaa ni ijaarraa jedheeti jira. Wantoota qindeeffanne irraa isin biraan geenya. Akkasumas mata duree keenya dhumaatiin hawaasni Oromoo biyya UK fi Ameerikaa jiraatu ajjechaan mootummaan abbaa irree Itoophiyaa ummata Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffachuuf qophii irra jiraachuun isaas himamee jira. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Meedaa Neetwoork. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo galmeessuusaa waraanichi beeksisee jira. Guyyaa kaleessaa fi har'aa waraanni bilisummaa Oromoo aleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen jaleewwan diinaa hedduu barbadeessuun injifannoo boonsaa galmeessuu waraanichi ibsee jira. Bakkoota aleellaan loltoota mootummaa irratti itti fudhatame keessaa muraasni godina Shawaa Kaabaa Ona Fantaallee hoggaa ta'u iddoo addaa Haroo Hubaa jedhamutti tarkaanfii loltoota mootummaa uummata siviilii dararaa turte irratti fudhateen injifannoo galmeesseeti jira. Tarkaanfii kanaan loltoota mootummaa irraa hidhannoo hiikkachuunis meeshaalee hedduu mooraa qabsoo Oromootiif galchee akka jirusi odeeffamaati jira. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo loltoota haaraa barsiisaa ture eebbisiisuudhaan dirree qabsootti makkeetti jiras jedhameera. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo leenjii waraanaa fi siyaasaa fudhachaa turan barnoota isaanii xumuruun akka eebbifaman maddeen keenya waraanicharraa ergamanii nuuf ifoomsaniiru. Mootummaa abbaa irree uummata Oromoo fixaa jiru waliin qabsoo gitaa gaggeessuuf waraanichi miseensota haaraa yeroo yerootti leenjisuun eebbisiisaa jiraachuun isaas ni beekama. Kanaanis jajjabeewwan haaraan leenjii waraanaa fi siyaasaa fudhachaa turan xumuruun yeroo ammaa dirree qabsootti akka dabalamanis marsatiileen waraanichaa beeksisaa jiru. Ajjechaa gara jabinaa qaamoleen nageenyaa mootummaa qabsaa Oromoo jaalbattee urgeessaa irratti raawwatan qaama giddu galeessaa ta'een akka qoratamuuf qaamoleen adda addaa gaafataati jiru. Erga mootummaan abbaa irree Itoophiyaa daguggaa uummata Oromoo irratti raawwatu itti fufuun qabsaa Oromoo jaalbattee urgeessaa irratti ajjechaa gara jabinaa raawwatee booda qaamolee hedduun ajjechaan sun qaama bilisaadhaan akka qoratamu jechuun gaafataati jiru. Ajjechaa mootummaan Itoophiyaa qabsaa kanarratti raawwate balaaleffachuun dhaabbileen namoomaa fi dippiloomaatonni hedduun gochicha balaaleffachuun qorannoon qaama bilisa ta'een akka geggeeffamus gaafataati jiru. Paartileen akka ABO, KFO, Adda Bilisummaa Uummata Walaayittaa, Gamtaa Paartilee Itoophiyaa, Gamtaa Paartilee Finfinnee, Gamtaa Awurooppaa, USA fi qondaaltoti ishee, Embaasii UK fi dippiloomaatonni ishee, dhaabbilee namoomaa fi kan kana fakkaatan ajjechaa suukanneessaan kun qaama walabaatiin akka qoratamu jechaati jiru. Ajjechaa jaalbattee kan raawwate mootummaan Itoophiyaa akkuma amalesaa diraamaa sobaa fi garaa namaa madeessuu hojjechuun aarii guddaa dabalata uummata Oromoo keessatti qabsiisuuf hojjechaa akka jirus ni beekama. Diraamawwan caasaan doofaa mootummaan PP hojjetaa jiran kun jaalbattee ofii ajjeesanii ajjechaa raawwatame immoo gara qaama biraatti harkisaa jiraachuun isaaniis ni beekama. Garee kashalabbeen kun maatii jaalbattee gadda isaanii saamuudhaan to'annoo jala isaan oolcheeti jira. Obbolaa jaalbattee lamas mana hidhaatti dararaa akka jirus ni beekama. Qaamoleen mootummaa ajjechaa raawwatan wal dhabdee maatiitiin ajjeefame jechuun olola oofaa kan turan hoggaa ta'u ofii isaanii bilisa baasuudhaafis yakka biraa raawwataa jiru. Gaafa jaalbattee wareegame sagantaa keenya keessatti diraamaa mootummaan kun hojjechuuf jiru kan nama aarsu ta'uu isaa tilmaamuun keenya kan yaadatamudha. Qaamoleen nageenyaa mootummaa hojii isaanii hin beekne namoota nagaa sababa kanaan qabuun gara mana hidhaa geessaa akka jiranis odeeffameeti jira. Mootummaan kun ajjechawwan akkanaa raawwachuu kan hin dhaamne ta'uu isaa beekuun uummanni
Oromoo beekaasaa tokko tokkoon ajjechaa kanaan akka hin dhabneef tarkaanfii wal fakkaataa fudhachuuf hojiitti seenuun barbaachisaadha jedhamaati jira. Mootummaan abbaa fedhe ajjeesee akka burraaquuf carraan kan kenname tarkaanfii wal fakkaataan isa irratti waan hin fudhatamneefis waan ta'eef qaamni dhimmi isaa laallatu irratti haa hojjetu jedhamaati jira. Qaamolee tokko tokkoon gama biraatiin uummanni Oromoo ilmaan qabsaa kana guddisuudhaaf imaanaa seenaa fi namummaa waan qabaniif daa'imman obbo Batteef haala jireenyaa mijeessuun dirqama Oromummaati jedhamaati jira. Maturee keenya sadaffaadhaan qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa baaseen wareegama Oromoon baatii Ebilaa keessa kaffale yaadachiisuun dhiigaa fi imaanaa jaallan darbaniin walabummaa Oromiyaa ni ijaarraa jedhee jira. Qabsaa'onni Oromoo Oromiyaa walabaa ijaaruuf aarsaa kaffalaa turan har'as kaffalaa jiru kan jedhe ibsichi dhiiga itti dhangalaasuun lafee itti caccabsuun sadarkaa qabsoon bilisummaa har'arra jiru kanaaf bu'uura ta'aniiru jechuun ibsi qeerroo bilisummaa Oromoo mirkaneessee jira. Qabsaa'onni Oromoo Oromiyaa walabaa ijaaruuf aarsaa barbaachisaa kaffalaniiru kan jedhe ibsi qeerroo bilisummaa Oromoo baatiin Ebilaa uummata Oromoo birattis baatii yaadatamaadhaas jedhee jira. Jilli hooggansa ABO dura ta'aa fi itti aanaa of keessatti qabate qabsoo bilisummaa Oromoo gama dippiloomaasiin cimsuuf gara Somaaliyaa magaalaa Muqaadishootti imalaa yeroo turanitti baatii Ebilaa keessa gatii dachaa akka kaffalan yaadachiisee jira. Ibsi qeerroo bilisummaa Oromoo kun hidhattoonni mootummaa Somaaliyaa Ziyaad Baaree qabsaa'ota Oromoo amantaan qooduun bakka lamatti isaan baasee kiristaanaa fi islaama jechuun obboloota addaan baasee wareeguuf hoggaa yaadetti nuti obboloota amantaan addaan hin baanu jechuun gammoojjii Shinnigaa keessatti xoofoo wareegamaa waliin dhuganiiru. Qabsaa'onni Oromoo baatii Ebilaa keessa gammoojjii Shinnigaatti aarsaa kaffalan nuti amantiif manaa hin baane feetan walumaan nu ajjeesaa feetan immoo walumaan nu hambisaa jechuudhaan murtoo har'a murtaa'uu hin dandeenye murteessanii seenaa addaa irra deebi'amuu hin dandeenyes akka galmeessan ibsi qeerroo bilisummaa Oromoo kun yaadachiisee jira. Yeroon sun yeroo qabsoon Oromoo gufuu guddaadhaan rukutame ta'uun qabsaa'onni akka Jaal Bariisoo Waabee yookaan Magarsaa Barii dura taa'aadha yookaan Ayyuu Duree, Jaal Gadaa Gammadaa yookaan Damisee Qacanee itti aanaa, Jaal Abbaa Xiiqii yookaan Abboomaa Mitikkuu, Jaal Doorii Barii yookaan Yiggazuu Bantii, Jaal Falmataa yookaan Umar Caccabsaa, Jaal Faraandooyyoo, Jaal Irranaa Qacalee, Jaal Dhadhachoo Boruu, Jaal Dhadhachoo Mul'ataa, Jaal Marii Galaanii fi Jaal Mu'ee Abdoo kanneen jedhaman warra aarsaa kaffalan akka ta'es ibsi qeerroo bilisummaa Oromoo kun yaadachiiseeti jira. Kana malees waggaa tokko boodas wareegamni ulfaataan godina Qellam Wallaggaa aanaa Gidaamitti ganda Giraayee Soonkaatti muddee 23 bara 1981 mootummaan Dargii hooggantoota qabsoo bilisummaa Oromoo summii nyaachisuun qabsoo Oromoo gufachiisuuf yaaluu isaa ibsi qeerroo bilisummaa Oromoo kun irra deebiidhaan hubachiiseeti jira. Wareegama Ebila 15 bara 1980 Shinnigaa fi Ebila 23 bara 1981 dirree dhiyaatti isaan mudate obsaa fi haamilee abdii qabeessaan darbuun hooggantoonni qabsoo bilisummaa Oromoo jechuunis ABO'n bara 1984 marii geggeessuun bara 1985 irraa eegalee Ebilli 15 guyyaa gootota Oromoo ta'ee akka kabajamu labsuu isaanii ibsi qeerroo bilisummaa Oromoo kun akeekee jira. Qeerroon bilisummaa Oromoo itti dabaluun guyyaa gootawwan Oromoo kana yoggaa yaadannu qabsoo bilisummaa Oromootti xumura gochuuf jabeessinee kan hojjennu ta'uusaas ni hubachiifna jedhee jira. Kanaanis aarsaa dargaggeessi Oromoo maasaa abbaa isaa irratti rasaasa mootummaa PPtiin kaffalaa jiru ofirraa calaasuuf kan durii caalaa jabaannee kan hojjennu ta'uusaanii mirkaneessina jedhee jira. Ibsi qeerroo bilisummaa Oromoo kun itti dabalees aarsaa hooggantoonnii fi qooda fudhattoonni qabsoo bilisummaa Oromoo falan waggaa yaadannu mootummaa abbaa irree hawaasa keenya fixaa jiru sabicha irraa fonqolchuuf yeroo kamiyyuu caalaa jabaannee hojjechuu nu barbaachisa jechuun qeerroon bilisummaa Oromoo jala bultii guyyaa yaadannoo wareegamtoota Oromoo Ebila 15 ibseeti jira. Hawaasni Oromoo biyya Ameerikaa fi UK jiraatu ajjechaa mootummaan abbaa irree Itoophiyaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffachuuf qophiirra jiraachuun himamee jira. Hawaasni Oromoo Ameerikaa Washington DC jiraatu ajjechaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru balaaleffachuuf hiriira guddaa taasisuuf qophiitti jiras jedhameeti jira. Irratti kunis Ebila 17 bara 2024 Washington DC'tti geggeeffamas jedhamee jira. Irratti kun addatti ajjechaa qondaala olaanaa ABO Jaal Battee Urgeessaa irratti raawwatame balaaleffachuuf akka karoorfames himamaati jira. Dhalattoonni Oromoo Washington DC fi naannawaa ishee jiraatan hiriira kana irratti dammaqinaan akka hirmaatan koreen qindeessitu
koomichaas waamicha dhiyeessee jira. Yeroo ammaa haaluma wal fakkaatuun hawaasni Oromoo UK jiraatu hiriira balaaleffannaa ajjeechaa uummata Oromoo irratti raawwatamu balaaleffachuuf hiriira mormii adeemsisuuf qophii taasisaa jiraachuun ibsameeti jira. Hawaasni Oromoo UK magaalaa Londanitti ebela 18 bara 2024 hiriira balaaleffannaa ajjeechaa Oromoo irratti raawwatamaa jiruu fi haqa ajjeefamuu qabsaa mirga dhala namaa fi qondaala olaanaa ABO Jaalbattee Urgeessaa gaafachuuf qophii taasisaa jiraachuun himameeti jira. Hiriira kanarratti hawaasni Oromoo UK fi naannawaa ishee jiraatu gamtaan akka irratti hirmaatus waamicha dhiyaateeti jira. Uummanni Oromoo ardiilee addunyaa mara keessa jiraatu tokkummaan gurmaa'uun gocha farrummaa mootummaan abbaa irree Itoophiyaa uummata Oromoo irratti raawwatu akka saaxilanis waamichi dhiyaachaa jira. Hayyan kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaaleen keenya gaggabaaboon kan guyyaa irratti qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture ana Bunnoo Waabeekoti. Qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii subscribe godhaa isiniin jenna waan nu daawwattaniif galatooma.